Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo hordoftoota keenyaa oduu ispoortii guyyaarraaf qindeeffannee simbiraan geenya. Oduu guyyaarraa kan isinitti himu an Daraartuu Garbaati. Dorgommiin waancaa addunyaa umurii 17 gadi har'a gaggeeffameera. Ramaddii Aajalaa Paanamaan Morookoo waliin taphataaseen galchii 2-0 injifatamee jira. Akkasumas Ramaddii Baajalatti kan argaman Maalii fi Uzbekistaan waliin taphachuun 3-0 olaantummaa Maaliin xumurame. Taphni kun guyyaa boriis ni gaggeeffama. Ramaddii Caajalatti kan argaman Kaaldooniyaa fi Ingilaand sa'a 6tti akkasumas ramaddii kana jala kan jiran Iraanii fi Biraaziil ammoo sa'a 9tti ni taphatu. Guyyaa borii ramaddii Daajalaa Jaapaan Poolaand waliin sa'a 6tti, Arjentiinaan Senegaal waliin sa'a 9tti ni taphatu. Dilbata kan waliin morkatan Firaansi sa'a 6tti, Burkina Faso waliin, Venezuelaan sa'a 6tti, Niiziilaand waliin, Kooriyaan Kibbaa sa'a 9tti, USA waliin, Meksikoon sa'a 9tti, Jarman waliin ni falmatu. Tapha Piriimeer Liigii Ingilaand torbee 12ffaan Arsenaaliif Tootenaam gara injifannootti deebi'uuf morkii ni taasisu. Saamu'eel Addaam akka itti isinitti hima. Tapha Piriimeer Liigii Ingilaandii torban 12ffaan sanbata xiqqaaf dilbata ni gaggeeffama. Sanbata xiqqaa taphoota 5 kilaboota 10 gidduutti dilbatas akkasuma taphoota 5 kilaboota 10 gidduutti taasifamuun torbeen 12ffaan goolabama. Barnimaawus erga tapha torbee 11ffaan gooliiwwan 6 keessummeessuun injifatamee booda bor gara injifannootti deebi'uuf dirree isaa irratti sa'a 8 walakkaa irratti Niwukaastiliin keessummeessa. Tootenaam erga Cheelsiin tapha Piriimeer Liigii bara kanaa injifatamee booda bor gara injifannootti deebi'uuf gara dirree Wiilvis imaluun sa'a 9 walakkaa irratti morkiin taasisu ni eegama. Akkasumas Arsenaal erga dirreen ala imaluun Niwukaastil waliin taphachuun injifatameen booda gara injifannootti deebi'uuf bor sa'aatii 12 irratti Barnelii simatu ni eegama. Boruma sa'aatii walfakkaataa sa'a 12 irratti Kiristaal Paalaas Evertoniif simannaa ni taasisa. Dilbatas taphoonni torban 12ffaan itti fufuun ni adeemsifamu. Fuulaam gara dirree Viil Paark imaluun sa'aatii 11 irratti Aston Viilaa waliin taphata. Biraayiten sa'aatii 11 irratti Sheefiild Yuunaayitediin, Liiverpuul dirree isaa Anfiild irratti Biraantifoord waliin, Weestaam Nootingaam Foorest waliin sa'aatii 11 irratti kan taphatan ta'a. Tapha eegamaa torbee kanaatiin Cheelsiin dirree isaa Staanford Biriij irratti kilaba Peeppee Gaardiyoolaan durfamu. Maanchister Siitiif galgala sa'a 1 karatti simannaa taasisa. Kilaboonni kun lamaan tapha Piriimeer Liigii Ingilaandii yeroo 171 arganii kan jiran wayita ta'u, Cheelsiin yeroo 68 injifachuun olaantummaa qaba. Yeroo 40 qabxii qoodachuun kan wal kabajan, yeroo 63 ammoo Maanchister Siitiin injifateera. Tapha Piriimeer Liigii Ingilaandii bara kanaatiin taphatan goolii baay'ee galchee. Taphataa Maanchister Siitii lammii Neerwee Erling Haaland tapha 11 hiriiruun galchii 11 kilaba isaaf wayita lakkoofsu kubbaa 2 ammoo hiriyoota isaaf mijeesseera. Soon ammoo Tootenaamiif galchii 8 lakkoofsuun kubbaa 1 hiriyoota isaaf mijeesseera. Maammar Saalaan galchii 8 lakkoofsuun wal duraa duubaan taphattoota bara kana kilaboota isaaniif goolii baay'ee galchan ta'uun tokkoffaa hanga sadaffaa irratti argamu. Tapha Piriimeer Liigii hanga torbee 11ffaatti taasisaniin Maanchister Siitiin qabxii 27 tokkoffaa irratti kan argamu yoo ta'u, Tootenaam qabxii 26 lammaffaa, Liiverpuul qabxii 24 walitti qabachuun galchii caalmiin Arsenaaliin dursuun sadaffaa, Arsenaal marfaa irratti kan argamu yoo ta'u, Sheefiild Yuunaayitid ammoo sadarkaa dhumaa irratti argama. Taphni Laaligaa Ispeen torbee 13ffaan taphaarra sa'a 5 irratti Atileetik Biilbaa'oon Seeltaa Viigoo keessummeessuun waliin taphatuun ni eegala. Taphni kun torbee 13ffaan guyyaa boriif sanbatas itti fufuun ni gaggeeffama. Raayo Vaalkaanoon sa'a 10tti sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Giroonaa waliin, Real Sociedad dirreen ala imaluun Almeeriyaa waliin sa'a 12:15tti, Osaasunaan sa'a 2 walakkaatti Laas Paalmaas waliin, Vaaleenshiyaan qabxiin caalamuun sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Real Madrid waliin sa'a 5 irratti waliin ni morkatu. Real Madrid tapha torbee 13ffaa taphateen qabxii kan qooddate yoo ta'u, Vaaleenshiyaan ammoo 1-0 injifachuun isaa ni yaadatama. Liigiin kun guyyaa dilbataas ni taphatama. Baarseloonaan Dipaartiivoo Alaaves waliin sa'a 12:15tti kan taphatan yoo ta'u, Baarseloonaan tapha torbee 12ffaan 1-0 injifatee jira. Real Betis dirreen ala imaluun sa'a 2 walakkaatti Siiviyaa waliin, Atileetiikoo Maadrid ammoo sa'a 5tti Villarreal simachuun guyyaa dilbataa waliin ni taphatu. Serie Itaalii torbee 12ffaan galgala har'aa ni eegala. Tapha Serie Itaalii torbee 12ffaa har'a eegaluun Sassuoloon dirree isaa irratti sa'a 2 walakkaatti Salernitana ni keessummeessa. Hellas Veeroonaan ammoo dirree Jeeniyoo imaluun sa'a 4:45tti waliin ni taphata. Guyyaa boriis Leecheen sa'a 11tti AC Milan waliin, Kaaglaariin dirreen ala imaluun sa'a 2tti Juventus waliin ni taphatu. Kilaboonni kunneen lamaan tapha torbee 11ffaatiin injifachuun isaanii ni yaadatama. Guyyaa borii Monzaan sa'a 4:45 irratti Torino simachuun waliin ni taphata.
Guyyaa dilbataa Naapooliin dirree isaa irratti sa'a 8 walakkaatti Empoolii waliin, Boloonyaan dirreen ala imaluun sa'a 11 irratti Fiorentina waliin, Udinizeen sa'a wal fakkaataa sa'a 11tti Atalantaa waliin, Laaziyoon sa'a 2tti Roomaa waliin, Inter Miilaan Fiorinoone waliin sa'a 4:45 irratti guyyaa dilbataa ni morkatu. Bundesliga Jarman torbee 11ffaan tapha galgalaarraa sa'a 4 walakkaatti Mönchengladbach Wolfsburg waliin taphataniin ni eegala. Tapha Bundesliga Jarman torban 11ffaa guyyaa boriitti fufuun Bayern Munich sa'a 11tti Heidenheim waliin, Augsburg Hoffenheim waliin, Stuttgart Borussia Dortmund waliin, Darmstadt Mainz waliin sa'a wal fakkaataa sa'a 5 walakkaatti yoo taphatan Bochum ammoo sa'a 2 walakkaatti Köln waliin guyyaa borii ni morkatu. Taphni kun dilbatas kan itti fufu yoo ta'u, Leverkusen dirree isaa irratti sa'a 11 walakkaatti Union Berlin waliin, Frankfurt sa'a 1 walakkaatti dirree Werder Bremen imaluun waliin ni taphata. Leipzig ammoo sa'a 3 walakkaatti Freiburgin ni keessummeessa. Daawwattoota keenya oduu ispoortii guyyaarraaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. An Daraartuu Garbaati. Gara Daani'elitti sin deebisa. Nagaatti.